harka fuunee daawwattoota OGMC kun qophii sagalee ummataati. Qophii sagalee ummataa har'aa keessatti yaada hayyoota muraasaa qabannee dhiyaanneerra. Mata dureen marii keenyaa har'aa miidiyaan tokko bifa akkamii qabaachuu qaba? Sagantaalee fi qabiyyee akkamii of keessaa qabaate irra caalatti hawwatummaa dabala kan jedhu irratti marii taasisneerra. Ani Eebbisaa Nagasaati. Turmaanni keessan hanga xumuraatti nu faana ta'uun affeerraa keenya. Miidiyaa wanni tokko garee tokko duwwaa deeggaruu garee tokko fuuldura kan dhaabbatu yookaan immoo yaada mootummaa duwwaa kan dabarsu wanta na taanaani wanni dhuma karakteristiikii miidiyaan qabu sanarraayyuu fagaata. Girmaan jedhama. Professor Swedish University of Agricultural Science waan jedhamu keessa hojjetaa jira. Biyya Swidinii jiraadha. Waa'ee miidiyaa kanannaa gaafamu baay'ee akka laayyootti miti kan ilaalamu maaliif sagalee uummataati bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin waan uummata keessatti rakkoo jiru gammachuu jirus baay'ee kan itti mul'isuu danda'amu jechaadha. Miidiyaan qoonni isaa baay'ee guddaadha. Garuu miidiyaan tokko kanan yaadutti tokkoffaa ethics afaan Ingiliziitiin kan jedhamu afaan Oromootiinis safuun kan hundumaa eegu namarra jira. Kanaaf inni tokkoffaa qabachuutu namarra jira. Inni kunis immoo ta'uu kan danda'u warrumti miidiyaa kana gaggeessu professionalistii yoo ta'an professionii sana keessatti iyyuu etiksii waan jiruuf etiksiin sun eegamuu barbaachisaa akka taate. Lammatas immoo sanarraas darbee professionalismiin beekumsa namni qabaachuutu irra jira. Kan biraa miidiyaan irra jireessa guddaa niwutiraalitii isaa eeguutu irra jira. Paartisaanii yoo ta'ate miidiyaa wanni tokko garee tokko duwwaa deeggaruu garee tokko fuuldura kan dhaabbatu yookaan immoo yaada mootummaa duwwaa kan dabarsu wanta na taanaani wanni dhuma karakteristiikii miidiyaan qabu sanarraayyuu fagaataa jechaadha. Kanaaf paartisaanshippiin achi keessaa iddoo dhabamuutu irra jira. Niwutiraalii ta'achuutu irra jira. Jechuun maal jechaadha? Nama yaada adda addaa qabu keessummeessuu danda'utu namarra jira. Namni yaada bitaa mirgaa qabaachuutu irra jira. Hawaasa tokko keessas immoo yaada adda addaatu jira. Suni calaqqisuu danda'utu irra jira. Kan biraa akkanatti fakkaatutti uummata tokko keessa waa adda addaatu jira. Guddina uummata tokkoofis hawaasaa tokkoofis kan barbaachisu waan tokko duwwaa miti. Baay'ee nama yeroo ammaa biyya keessatti baay'ee xiyyeeffanni kan jiru waa'ee siyaasaa irratti. Siyaasaa dhuguma barbaachisaadha. Akkuma rakkoon uummata sana gubbaa irratti ga'u irratti waan akkana darbee xiyyeeffanni dhuguma barbaachisu. Haa ta'u malee hawaasa tokkoof kan barbaachisu siyaasni hin barbaachisaa, barumsi adda addaa hin barbaachisa. Barumsi immoo saayinsaawii kan ta'e irraa calqabee deebi'eetuma immoo beekumsa uumaatiin calqabee kan jirutu jira.
San hundumaa keessummeessuutu namarra jiraachaa. Kan biraa sagantaa adda addaa amma sagantaa ijoollee hin jiraa. Ijoolleen sammuun isaanii kan guddatu. Waa baay'ee yeroo ammaa warra caalayyuu sammuu ijoollee kan bitaa jiru miidiyaadha. Kana gubbaa irratti guddina ijoollee irratti egeree hawaasaa tokko kan ta'us ijoollee yaa ta'ate sagantaa ijoollee otoo sammuu isaanii hin tuqin guddina isaaniitii fi kan otoo hin ta'ate eetiksiin duratti jedhe sana isa qabate sagantaan akkanaa baay'atu irra jiraachaa. Sagantaa aadaa hin jira. Eenyummaan uummata tokkoo kan ittiin beekamu aadaa isaati. Aadaan suni maali? Aadaan gaariif immoo duubatti afaanis hin jira. Sanuma sana keessayyuu aadaan fakkeenyaaf aadaan Oromoo inni Oromoon iddoo adda addaa jiru qabu maalinni tokko ta'ee kan inni qabu maalinni uummanni Oromoo fakkeenyaaf baay'ee bal'aa ijaa ta'ate aadaan isaas akkanuma daayiversifaayidiidha. Kana yoo addatti fidanii jedhani namni barumsa guddaa argata. Eenyummaa isaa hin baraa caalaa kunis sana ni beeku caaladaa kunis jira kan jedhutu jira. Aadaanis akkamatti dhiyaachuutu irra jira jechaadha. Aadaan egaa bal'aadha. Sirba ta'uu danda'a. Kan biraas immoo hojii adda addaas ta'uu danda'a. Kan biraas akkanuma immoo waa'ee seenaas immoo hin jira. Keessumaa amma seenaan Oromoo baay'ee bacancaratee fa'ii jira. Attamee kanaan dura waa'ee seenaa biyya sanarratti kan barreeffamu waan baay'een seenaa warri diinaa barreeffamu irratti ka'ee innumti keenyaallee namni baay'een namni waa'ee seenaa irratti xiyyeeffannoo godhu qorannaa godhus jarum kana dubbiseetu waa'ee isaaniitu wanni jedhachaa. Seenaa kana qorannaa kana keessumaa karaa saayinsaawii ta'e kana gubbaa irratti akka qoratu gochuu danda'ama jechaadha. Amma yoodhuma amma deebinee jenne aadaan nuti Oromooyyuu qorachuu hin taane jechaadha. Isa duratti amma sagantaa saayinsii fa'aa yoo dhiyaate jechaadha. Amma kan ittiin nuti boonnu amma gadaa fa'i jedhama. Gadaa namni baay'een inni badeera Boorana malee iddoo biraan jiru siin jedha. Kanammoo kan jedhu yeroo tokko nama qaanessa. Namoonni nuti barumsaanii waa'ee seenaa yookaan aadaatiin digirii adda addaa fudhatanillee akkanuma jedhu. Kuni jechuun maa inni uummata Oromoo keessa eessa gadaan jira eessa hin jirre hin beekamu jechaadha. Anjara kana wallaaltuudha jedhee otoo hin ta'atin jechuu otoo hin ta'in aadaan keenya baay'ee jabaa ta'ate iddoo adda addaatti mata jaboo ta'ate jala darbee jira. Amma fakkeenyaaf gadaan iddoo adda addaa keessa jiddu galeessa fa'aa guutee jira. Iddoon jiru iyyuu hin beekamu jechaadha. Kanaaf qorannaa adda addaa waan kanarratti innuu mataa isaatiin siyaasa namni siyaasa irratti xiyyeeffate waan akkanaa dhiisee jechaadha eenyummaa keewwanni jedhu. Lammataa isuma karaa seenaaf immoo Oromoon eessa jira kan jedhu gubbaa irratti xiyyeeffanne yeroo tokkicha namni wayii yookaan kaartaa wayii sararee iddoo kana jedhee wanni jedhu. Garuu haa ta'u malee Oromoon biyyoon isaatti konsepshinii lafa kaa'ame sana caala jira. Biyyuma amma impaayarii Itoophiyaa sana keessa jirutti eessa jira Oromoon eessa fa'aa jiraata kan jedhu. Maqaa naannoo irraa ilaalte maqaa lagaatiin ilaalte amma kan biraa dhiisitti maqaan Oromoo multiple biyya Eertiraa sana keessa guutee jira. Maaliif dhalate waan kun? Oromoon achitti jiraataa jira moo maaliif ta'e? Including the name Asmara kan jedhu xiyyo bareeda waa baay'eetu jira. Maaliif ta'e? Oromoon achi hin jiraatu. Maaliif ta'e? Tigraay keessa iddoo warra raayyaan hin jirre isaa ol gara kaabbaa keessa guutee waan akkana. Maaliif ta'e? Eessa fa'aa jira? Ufuma beekuudhaaf waa baay'eetu jira jechaadha.
Kanuma kanan jedhee sagawanniin tokko miidiyaan tokko mana barumsaa caala yuunivarsiitii tokko caala uummata barsiisuudhaa fi qooda guddaa qaba. Miidiyaan uummataa yoo ta'ate yuunivarsiitii uummataa ta'uu danda'a jechuudha. Intarastii uummataa calaqqisuutu irra jira waan uummanni barbaadu. Waan joornaalistiin tokko barbaadu namni akka nama tokkootti ilaalcha qabaachuu danda'a. Garuu biyyoonni ilaalcha kootii ala waa baay'eetu jira kan jedhe nama warra achi keessa hojjetan keessuma koomitmentii akkanaa qabaachuutu irra jira. Maaliif miidiyaan suni miidiyaa dhugaa ta'uu kan danda'u warra achi keessa hojjetanidha. Kanaaf giraaba ati yaaddu caalatti ilaaluutu sirra jira. Pookeetii kee kiisii keessatti pookeetii keessatti xinneessitee ilaaluun sirra hin jiru as joornaalisti. Kuni anis warra joornaalistoota caala nan beeka otoo hin ta'atin akka nama alaa outsider ta'ee naa ilaalu at least common wanniin kan jiru sana isarra ooludha. Miidiyaan Oromoon qabaatee baay'een reefu calqaba. Calqaba gubbaarratti amma fakkeenyaaf kan akka bariisaa fa'aa tureeyyuu kan calqabaa fi gaazexaa barreessuudhaaf jechaadha. Kan biraa kan akka reediyoo TV yeroo ammaati amma xinnumshii amma burqaa kan jiru jechaadha. Modernize ta'ate itti namni yoo ittiin hojjate yaada bal'isuun yoo hojjate kanaan dura immoo namni baay'ee balleessaa keessa irraa isin bara. Yeroo ammaa miidiyaan amma yoonaa jiran balleessaa attamii godhan. Lammatas immoo saksasii maaliitu immoo jira. Kan jedhus qorannaa gochuutu namarra jira. Isa gaarii fudhataa deemanii waan immoo hanqii jiru sana iddoo kaa'uudhaaf jechaadha. Amma fakkeenyaaf keessummaadhumallee nama diversify gochuutu namarra jira. So the same guy. Monotonii ta'a yeroo baay'ee wanni hin ta'u jechaadha. Kanaaf ani keessa deddeebi'ee kan hin jedhu keep ethics, professionalismidha. Waa'ee Oromoo baruuf barsiisuudhaa fi ba'aan Oromoon barbaade alatti biyyoolessa irratti uummataaf sagalee ta'uudhaa fi irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedha. Karaan karaa nagaa siniif haa ta'u jedha. Egaa maqaan koo Bantii Galataa Bulii jedhama. Biyyan jiraadhu biyya Siwiidinidha. An biyya Siwiidinii keessatti yuunivarsiitii Malaardaalen jedhamu keessan hojjedha. Barsiisaa Global Health'ti. Achumaanis immoo Sagantaa eegumsa fayyaa hawaasaa irratti PhD barachaa jira. Egaa waa'ee miidiyaa Oromootti yeroo ceenu Oromoon karaa miidiyaa kanaanii filannoo gaggaarii qabaachuu qaba jedheen amana. Miidiyaan egaa barbaachisummaa miidiyaa kana irra deddeebiin dubbachuunis tarii baay'een hin barbaachisu. Barbaachisummaan isaa hedduudha waan ta'eef jechuudha. Egaa Oromoon filannoo qabaachuu qaba. Filannoo isaa keessaa immoo amma miidiyaa isin eegalaa jirtan OGMC kun baay'ee barbaachisaa akka ta'een itti amana. Sagantaalee ani uummataaf ni fayyadu jedhee yaadu haala jireenya nama hundumaa siyaasas dinagdees yaada adda addaa kan irratti calaqqisu bashannanas sagantaa ijoollee ofiillee fuula duratti waan gurguddaa akka isaan yaaduu danda'an godhu kan dadammaqsu sagantaalee akkasii dhiyeessuun gaarii natti fakkaata. Asirratti yoo xiyyeeffate hedduu fayyada jedhee yaada. Egaa Oromoon filannoo miidiyaa qabaachuun barbaachisaa akka ta'e hundumtuu itti amane miidiyaa haaraa dhaabbataa jiru kana cinaa akka dhaabbatu ofii koodhaanis yaada dabarsuun barbaada.
hundumti keenya karaa dandeettii keenyaatiin irratti hirmachuudhaanis taane karaa deeggarsaatiinis bira dhaabbachuudhaan miidiyaan kun waan dhaabbate sanaaf akka milkeeffatu deeggarsa gochuun akka nurra jiruun amanaa jechuudha. Kana dhaamsa dabarsuu barbaada.